ورحمة الله وبركاته يا إخواني في الله بغنغان أفتن كيسموني مرتو كان دنامتو نورو سنين جنة نياتا في دقاتي نوتو سنين كنا نياتا في دقاتي نوتو سنين كنا مركز أبو حنيفة مركز أبو حنيفة كان جيساف رفمي سنوماف قباهي diiminnis murame isin nyaadhaa dhugaa hanga danda'ame nyaata moo dhugaatii kamiin barbaaddume kan feetan filadhaa hundinuu ni jira nyaadhaatii dhugaame hundinuu ni jira nyaadhaatii dhugaame feetannaa dhiyeessaa abunas ta'e shaayee anis xiqqoon dhugaa isin bira taa'e kan na gammachiisu yoon sin waliin taa'e kan na gammachiisu yoon sin waliin taa'e kan irratti argamnu gaggeessaa dhabaraa nurraatii qoodachuuf hunduu dhufee amma sumee keenya qaalii hedduu si jaallanna yeroo xiqqoo taatus erguma wal barre bakka guddaa qabda onnee keenya lixxe baga nagaan dhufte gara islaamummaa wallaahi ati goota fakkeenya shamaraa biyya ormaatti illee hedduu dararamte diinii barachuudhaaf kutatteetii kaate gargaarsa rabbiitiin kunoo har'a geesse rabbi si badhaase bari islaamummaa ammas si barsiise qur'aan kabajamaa ammas si barsiise qur'aan kabajamaa. Allahu akbar Allahu akbar. Alhamdulillah jedhi galchi shukrii rabbii qur'aanas qaraatee eebbifamtee argi jiruun biyya ormaa sitti jabaatullee qur'aana qara'uuf sa'aatii dhabdullee garuu ni baratte rabbii kee qabatte amas itti fufii qabsoo kee eegalte diinii kee baratte bor ilmaan barsiistaa bar bakka nu buute bor ilmaan barsiistaa bar bakka nu buute hedduu siif gammannee obboleettii keenya wal arguu dhabnus teenyeetu halaala hedduu si jaallanna nagaan nuuf galika nagaan si haa eegu maatii fi ollaan kee atis nagaan galii gammadii milkaa'ii rabbiin siif haa guutu yaadaaf muraada kee qabeenyi hundumaa kan nuti ittiin boonnu seenaa iyyaafannee kan nu waliif qoonnu lagaaf tulluu baanee kan nuti wal barbaannu islaamummaa malee qaamaan wal hin beeknu gammachuun keetis nuufis gammachuudha. Tokkummaan jiraannaan hunduu siif gammada tokkummaan jiraannaan hunduu siif gammada rabbiin si qajeelchee karaa si qabsiisee shahadaa siif kennee ofis si barsiisee alhamdulillah baga har'a geesse obboleettii kiyyaa mee wayin siif dhaama sirriitti qabadhu amantii islaamaa bor jannata galtaa taanaan nama cimaa bor jannata galtaa taanaan nama cimaa. Alhamdulillahi gammachuudhaan qaba isattu nuuf fedhe yaadaan tokko ta'u obboleeyyan kan koo qaqqaalii fi hayyuu waan kadhannee hunda rabbiin haa dhagahu waan kadhannee hunda rabbiin haa dhagahu karaa keerii irratti kan waliin nu gahe waan kadhannee hunda kadhaa nuuf dhagahe obboleeyyan islaamaa diin ijaaruuf ka'e fagoof dhihoo taa'ee labsii waliin gahee harka wal qabatee yaadaan tokko ta'ee keerii faffacaasuuf wal waamee wal gahee keerii faffacaasuuf wal waamee wal gahee. Yaa obboleeyyan koo wanni isiniif dhaamu rabbi nuuf haa laaffisu diin islaamaa kaddamu wallaalaa gorfannee diinitti wal yaamu gorsa ustaazotaa dhageenyee fahamu. Galaa gudunfannee duniyaa irraa deemu rasuulatti hidhannee rabbiif ajajamu shirkiirraa fagaannee keeriitti wal yaamu shirkiirraa fagaannee keeriitti wal yaamu iddoo diinii rabbii irratti wal barree sagalee qofaanii ijaan wal hin garre way jaalala diinii an takkaan agarre way jaalala diinii an takkaan agarre. Alhamdulillahi kan waliin nu qabe rabbi isin haa tiksu diinii isaa irratti barsiisaa barachaa hundumaa irratti ustaazota keenya hedduu galatoomaa jazaa keessan rabbiin haa godhu jannata. Walaloo gabaabsee asittan xumuraa Sumayyaa Qooqaalii hedduun si jaalladha gammachuun kee har'aa naafis gammachuudha karaa nagaa galii jedheen siif kadhadha rabbiin siif haa kennu riskii halaal taate. Dogoggora jiruuf afuwaan isiniin jecha mallattoo ida'uu gubbaa san balleessaa markaza joon godhaa nullee jajjabeessaa baarakallahu fiikum jannata haa taatu jazaan keessanii jannata haa taatu jazaan kan keessanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. تكامل كوما هون قبو نمني قرآن الرامك وصوصي لا بك رزكي الراهم مرة لك أسدت ملكين كنمو بك معيشة ضنكا بلاش دجيرنا النواه ربين كارتا فود هركا جبادو دينك بردو فرتو ملكي ربين برا جتي إرقا ولي قلا بغنوف كيسان كونجرا